argamu miti sabooda kadhanna baay'ina godhan turani mana kiimi baay'is deemee jira fayyuu dandeenye garuu sabooda akka livery ta'u fuula koo kanatti na barreessanii turan livery taata ija kee karaa asirraan jiru dingataa bamuuf ni danda'ama jedhanii sabooda abbaan koo siin eeyyamni anis akka livery ta'u hin barbaanne ture achumaan booda 2009 jidha 12ffaa keessa na dhukkudha akka fiilmi isaa ta'eetu xiqqoo ture isaa booda ta'ee guddatee jechaadha 2010 immoo baay'ee guddate baxamee ture asirratti himmalaa ture uffata fuula koo qabu uffachuu danda'u yoo uffachuu barbaade peestaala fuula kootti nan godha akka inni nan qabanneef yoo na qabate dhiiga waan ta'eef jechaadha. Peestaala jechuun akkam ofitti gadi peestaalli mataa makoota asii gadi godha wayichi wana qabate fuulli koo sila malaa'uufiyyuu yoo qabate itti caalee na dhukkuba waan ta'eef fuula kootti peestaalliin godhadha mataa kootti kaasee isaa booda wayyaa na qabu nan uffadha jechaadha. Achumaan otoo akkanaa rakkachaa turu bakkee ba'uu hin danda'u. Bakkee yoon ba'ee namoonni jechoota mataa isaanii dubbatu. Kaanii machooftee kuftee jedha. Kaaniin immoo abbaa manaa ishee faana walloltee jedha. Kaaniin immoo hatteetu akkas taate jedha. Akka ammayyaas kan miti fuulli koochaa baay'ee ta'ee guddaadha. Ija namaaf ilaaluun nama sodaachisa. Ofii koo nyaata yoo nyaachuu barbaade nama bukkee deemee nyaatu. Innaa namnis baay'ee na xayyafa ture hin mala waanta ta'eef jechaadha. Achumaan kanaatoo jiru fuula kootti naa biiftee jechaadha. Achumaan xiqqoo akka qoqqoorroo ta'u fayyuu barbaade jechaadha. Yeroo tokko yoonni fuula kootti akka warra musliima beektuuti akkasitti ammaasiitiin shafanadha jechaadha. Ija koo tokko bichaatu arga. Akkanaan achi mataa koo asii gadi fideen akka inni naaf oskuuf asii gadi godhadhaan ture. Mana motora autoon godhatiin hin deeme yoo inna cannaqa oqooqina jawaan ta'eef rifeensa kee gadi ta'uudha. Rifeensa koon asii gadi godhadha shaarbiyyoo naa ta'uu dideen shaarbiyyoon godhadhee ija koo kana naaf osku jedheen angaasii ture ammallee gadi naa godha waan ta'eef. Achumaan booda fuulli koo kun walitti 2011 ture mini 2012 immoo naa qooree naa fayyee jechaadha. Innaa waaqayyoon naa galateeffadha. Waggaa lama hangama jechaadha akkasitti tasaqaayameen ture waaqayyo kunuu na fayyisee fuula akkas bareedu na bu'ee jira. Inni tokko immoo asitti naa ta'e jechaadha. 2012 jechaadha. Jashan ta'eera gaadolessa koo keessaa turii miti kan na ba'u ture. Sababa duutochittillee naqaan isaa garuu wanta waaqayyo na fayyisee wanta ta'eef oskuu hin barbaadu. Turii otoo hin ta'in wanta akka malaa wayiitu ba'a ture namatti hin tolu fooliisaa anumatti iyyuu hin tolu jechaadha. Innaa moodeesii baay'een fayyadama. Yeroo hundumaa na ba'a ture. Isa booda mana kiiliyoon deeme maal jeenitti madhan jedheeni maatii kooti siin himannee bakka waaqayyoo matti hima yoo akka nama na goote ani akkasumatti firii ta'ee nan deema jeen waaqayyoo matti boo'ee nan himadhan ture guyyaa gabaarroo asufeen jira isa booda paasterii isaan jechaadha zayitii bakka isin dhukkubutti tuttuqaa jedhanii harkatti buusu turan isa booda anis otuma uffata hin baasin jechaadha. Harkuma koorratti godhadhee mini asirraa akkasumatti hin dibadhe guyyaa sanaa kaasee booda nagaa koodhaan irraa badiraa ture diimaa koonna dhufaa jira. Dargaggeessuun baasa wanti isin ittiin tolle har'aa kee isin irra taa'e. Ammoo haadha koo dhukkuba ture biyya jirti ishee jechaadha wallaggaa. Haadha koo dhukkuba guyyaa isaa sanbata baay'ee nan canaannaqama ture. Kootu bakka isheen duwwuufidha kootu na jedhanii guyyaa sanbata otoon as keessa taa'ee ka canaannaqaa jiru namni haadha kee dhukkuba as keessa jirta isa kootu siin kadhadhana jedhanii anis na dhufe haadha kee akka isheen duutuuf bishaanii ganama otoo isaan irraan ka'e miiti tokkotu deemee angalaasee haati kee akka duutuuf na jedhanii
Sabodani sin faiti na jani kadatani anis amin jeen fae kotu na jani turani indemin na jani rugaru apa kotu ijan nargin kotu tu na jiru sada duet gara hada wanti indemin na jani turani sani luchan nandeme isheni guyya sana nyaata turte mana kimi deemte turte nyaata congara keetu marame jira ol keessanaan jani jetteni achi galgala saa gaafa san kadatani booda galgala saa deeme nyaata nyaateetti amma maal jettu fayyite hojjette buna uddeen jani achi boodani to isaan guyyaa sanbataa kadhatan ani guyyaa roobii isaan deeme gaafa deemu fayyite jirtini guyyaa tokko buleen guyyaa lammaffaa immoo deebee itti ka'e kumishee sun jechaadha halkanidha ani baay'ee hirrumina fu'atee ture daabee jira waan ta'eef baay'ee hirrumina fu'atee ture obboleettiin koshee macarashaa xiqqoon jirti turte halkanitti ka'ee turanii dhageenye garaa kojettee lafarra gangalatti turte hirriba keessaa kaatee naannoo sa'aatii 8 akkas xaaroo ilaalu achi booda jijimbila beektu jijimbila fuuteetu garaana cinina jettee lafarra akka tokko taate obboleettiin kosheen xiqqoon suni jijimbila wayii cilaatama fuutee caqaqattee obaasaa turte baay'ee tacanaannaqxeetti ani garuu amma kana keessaa hin dhageenye uumarratti gaafa ishee fiigamu haati keenya du'uuf jirti ati akkamitti hirribni si fu'atee rafaa jirtaan eddaan dhufuun beeku ture gosheen akkas jedhe nakaachistee akkas jette zayitaa si fu'a eegalee fi bishaan jira ture isaa booda uummata asitti irratti naa kadhatanii asii fuudhee galee rafiin ture isaa booda akka jiru yurraan ka'e gaafa yaada'u deemee shedaalan akka tokko baay'ee ta'aa jirti mana kiimi geessina nama kaasina jettee turteeni zayiticha fuudhee ati kanaan booda yoo kana uddee hin fayyita jedheen kenneefi akkuma uddee sanaatiin otoo tokko hin dubbatiin uddee mattumaan raftee dura baay'ee tacanaannatte turteeni ganama ka'ee gaafa ni qursii qopheessa jee ka'u isheen na dura kaatee qursii qopheessite akkamitti kaateensi wayyaa'ee hojjannaan otoo ati bishaanicha kadhataa kana fiddee uftee otoo naan kennine ta'ee silaa anaarranaan du'a ture jettee tumaa fayyitee naa galateeffadha. Argeessaan iddoo waan jedha isin ajjirtu lafa dhimmi keessatti rakkataa jiru gurmaata ta'eera. Inni sadaffaan immoo haati koo fi obboleessi koo baay'ee walitti bu'anii turan waliin jaallatanii bakka akkuma xaalaataatti wal ilaalu turanii obboleettiin koo baay'ee quba ture dura mana Suudi Arabaa jirtiini achumaan booda bakka isheen galtee sana niitii faana walii galtee dhaban gaafa isheen ba'uuf jettu maallaqa isheen dhowwatti achumaan booda sin ajjeesa jettee doorsiste obboleettii koo sana jechaadha achumaan naa kadhachiiti deemiti tajaajiloota hin beektuudha jetteeni amantii isheetis cimtuudha garuu isheen jennaan nan beeka jedhee akkuma carraa guyyaasaa kibxata ture asitti sooma fi kadhatatu jira ture suura kan ishee fi kan obboleettii koo kan haadha koo fi kan obboleessa koo sana walitti qabeetti jedhudha suurichi jechaadha. Achiitii baatee birrii ishees kennameefi jechaadha amma achiitii baatee bakka biraatti hojii argatteetti isheenis nagaa isheetiin achi baatee doowwama tokko ta'e garuu ani duraansa achiitii du'aa isheetu ajjeeste manaana jetta janaan naqaan ture amma achiitii baateetti nagamteeffadhaa waa ishee haati koo fi obboleessi koo immoo jechaadha baay'ee waliin jaallatan ture baay'ee waliin jaallatanii isaa booda akka reeffa isaaniirrallee hin dhaabanneef baay'ee wal fokkanii jiru mana aadaa wal fokkanii jira biyya keenya achi deemanii wal fokkanii jiru jechuun iddoo biraa deemanii moo? Bakka biraa deemanii akka reeffa isaaniirra dhaabanii amma hojjetanii wal fokkanii namoota biratti walii galu ati reeffa koorra dhaabatiin ani reeffa keenya
achi boodon fokkanii baay'ee bakka ollajjiituu fi guyyaatti ol eeggatanii jira haadha koo obboleessa koo jecha ani gin araaramu jedhee siyyaannee suura isaanii kan obboleettii koo faana zimjiyaas fidee wangeelaawwi jabeessaan irratti naa kadhatanii isaa booda isuma torbee darbe keessa ofii isaanii ganama mana natti rukutanii ganama ufanii dhiifa mana gaafatanii amma araaramee jira na jetteeni dura mul'anne. Duraan namni kadhatee dadhabe jaarsummaa baay'ee ta'anii kadhatanii da'aban innis isheenis didanii isaa booda wal fokkanii turan amma garuu araaramanii buna wajjin dhuganii jiraataa jiru jechaadha. Inni sirmaammoo obboleessa keenya taarikuutu naaf kadhate anaatiin suuqiitti na erganii turan maatiin asii jira suuqiitti na erganii turani otuma suuqiirra dhaabadhee qodaa isaan bitadhu warra suuqiitti himachaa jiru wanta na kuffisee hin beeku garuu naan kufe yeroon kufu sanatti nama guddaa wayitu jira akka gurraacha islaamadha harreen isaa baay'ee gurguddaa ture yeroon kufe sanatti caallee wayii lakkaa jira isa booda kootu gara koona jedha ture kufeen ture yeroon kufe sanatti jedha kootu gara koona jedha achi booda ani dhufuun hin jedhe ol bare xiqqoo gaafa nu baru gaafa akkasii fuullasitti golaalu kufeen jira mucaa dhiiraatu dhaabatee na ilaalaa jiraachaadha garuu afaan koo dubbachuu danda'u kana jechuu danda'u silkii akka carraaf waa'ee bayra kiisii koo keessaa baaseen akkasitti ni xadheeni koodii silkii koo banachuu wallaalee afaan koo dubbatu harka kootiin koodii silkichaa banee fi silkii maabaloo akka ta'e hin beeku garuu silkii maatii fi lafiitti dura dawwalee fi ture sumarratti dawwale maayilii jennaa mucaan keessan kuftee jirti dafaa kottaa jedhanii isaanis hin turre dafanii dhufan isaanatti dubbatu ani dubbachuu danda'u ture kana koorratti na hidhameera qursii nyaannee naa qursii nyaadheeraan jedheeni erga xiqqoo ture zayitii kadhataa mana jira ture zayiticha kadhataa na obaastee booda biddeen nyaadhu jettee na bukkee keessee ani nyaaticha nyaachuu hin danda'u gaafa nyaadha jedhu asirratti gadi naa bu'uu dide jechaadha nyaatichi achumaan charchii na fiddee obboleessa keenya taarikuu jira ture naa kadhatee isa booda seexana akka ta'e erga narraayyee bahee natti malee jechaadha እና waaqayyoon naa galateeffadha isa zaamana gaafa Meechaa guddaa galateeffadhaa ammas kan kanaan qoramtan humni calle lakkooftuu maqaa Yesuusiin isinirraa haraami. Galateeffadhaaf itti torbee har'aammoo erga inni naa kadhatee booda duraansa halkanii irratti ture halkanaan kakkaawwan nana kaasuun beeku ka'ee irra keessa rakkina keenya homaa ilaalee naan bu'a ture otoo hin beekin erga inni naa kadhatee booda immoo ofii namatu na kaasa hambachaadha ka'uu danda'u baay'ee rafa baay'ee rafa wanta na qofachiisuun beeku baay'ee gammadaadha garuu nama ol ta'es miti baay'ee keessa kootti gammachuutu dhagahama takka zimjee gaafa kolfu maaltu na qofachiisa jedhee na yaada garuu halkan faarriba keessaa ka'ee na kolfa garuu wanta na dinqee kolfu hin beeku gammachuu argadheera keessa gooti. Maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin boo'ichi keessan kolfatta qayyaramu. Maqaa Yesuusiin gaddi keessan kolfatta qayyaramu. Gaddi keessan gammachuuta qayyaramu. Warri hirriba dhabdan ammaa kaatanii hirriba keessan iddootti deebiseera. Lafiitii qofa yeroo maamboo sanatti wanta isaan jedhan hundumaa fakkiima isaaniitu na bukkee dhufaachaadha isaa boreessan aarulee naan dhiisaa kanaaf waaqayyoon na galateeffadhaa. Sida kana bute samira Sida kana bute samira Narra cabsuuf wanjo morma korra Narra cabsuuf wanjo morma korra Sida kana bute samira Sida kana bute samira Narra cabsuuf wanjo morma korra Narra cabsuuf wanjo morma korra